Ashamarra kafuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin marabbaa keenya har'aa eegaleeti jira. Qophii marabbaa keenya har'aatiin Dr. Tasfaayee Eebbaa waliin turtii taasisna. Dr. Tasfaayeen Akaadaamii Hoggansa Magaalaa Finfinneetti Pirezidaantii itti aanadha. Dhaabbilee barnoota olaanoodhaa haga manneen hojii mootummaa garaagaraatti ogeessa haga hoggansaatti nama tajaajilaa turanii fi har'as tajaajilaa jiranidha. Qophii keenyan akka magaalaa Finfinneetti qindoomina hoggansaa fi uummataatiin bu'aawwan galmaa'an maal fakkaatu ka jedhu bal'inaan Dr. Tasfaayee wajjiniin mari'achaati turra. Filannoo keessan AMN+ sagalee dhalootaa taasifadha. Dr. Yaamicha keenya kabajanii yeroo qabdan qaalii aarsaa taasisuudhaan istiidiyoo AMN+ tti argamtanii nu faana dhimmoota garaagaraa kaasnurratti mari'achuuf heeyyamamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin galatooma ulfaadha isiniin jedha. Isinillee galatooma ulfaadha. Hoggansuma gaafa jennu maal jechuudha? Ulaagaan fo'annoo hoggansaa maali ka jedhu achirraa yaakaanu. Hoggansi nama mul'ata qabaate sanaatiif immoo namoota yookaan gareewwan adda addaa jiran sana dhiibbaa gaarii irratti geessisee gara kaayyoo galma barbaadame sanaatiif nama geessuu danda'u. Nama kanaatiifis immoo hojjetutu hoggansa jenna. Fo'annoon hoggansaa hoggansi mee akkamittiin fo'ama? Akkamittiin adda ba'a? Akkamittiin namni gara hoggansaatti dhufuu danda'a? Keessattuu waa murteessuu, kallattii addaa taasisuu, jijjiiramaaf uummata onnachiisuu, qindeessuu gama kanaan ulaagaa kana keessa ka darbee hoggansi mee akkamittiin fo'amuu danda'a? Akkamittiin adda bahuu danda'a ka jedhu? Hoggansa yeroo jennu kana namoota jiran sana keessaatii namoota nama kaayyoo galma gahamuu barbaadame sana galmaan ga'uutiif seexaa qabu sana adda baafachuu jechuudha. Namni namoota sana keessaatii yeroo filamu yookaan yeroo adda bahu namni gara hoggansaatti nuti finnu suni nama itti gaafatamummaan itti dhagahamu namoota jiran sana keessaa nama gara hoggansaatti yeroo finnu nama itti gaafatamummaan itti dhagahama jennee yaannu sana gara hoggansaatti finna. Maaliif namni gara hoggansaatti dhufu kuni wannoota piilaarota arfantu jira. Inni kun aangoodha argata namichi sun. Humna murteessuu argata. Kanaaf namni aangoof humna murteessuu kana fudhatu kuni namni itti gaafatamummaan itti dhagahamuu qabu ta'uu qaba. Itti gaafatamummaan nama itti hin dhagahamne yoo ta'e wanna argate kana humna guddaa kana fuudhee wanna hin taaneef oolchee waan baay'ee balleessuu danda'a waan ta'eetiif nama itti gaafatamummaan itti dhagahamuu danda'a jedhamee yaadamu sanaatiif gara hoggansaatti filanna jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti namni itti gaafatamummaan itti dhagahamu jennee yaannu sanaatiif gara aangootti finna. Isaa sana immoo hojii irratti ilaallee hojii keessatti jajjabeessaa, humneessaa, si'eessaa akka inni kana caalaayyuu deliver gochuu danda'u taasifna. Yoommoo sanarraa fail godhe akkuma kaarootiin jiru istiikiin jira lamaan isaa wal bukkee deemanii. Kanaaf hoggansa akkaataa kanatti piilaarota kana arfan giddu galeessa taasifneetu gara hojiitti finna jechuudha. Akaadaamiin hoggansa magaalaa Finfinneedhaa hoggansa akkamii uumuuf hojjechaa jira? Dhimmoonni akaadaamichi haga ammaatti hoggansa ga'oomsuudhaan hojjetaa mootummaa siviil sarvaantii ta'an cimsuudhaan deeggaruudhaan hordofuudhaan hojjetame maal fakkaata? Akaadaamichi gama kanaa madaalii akkamii of harkaa qaba? Akaadaamiin hoggansa magaalaa Finfinnee dhaabbata dhuunfaallee haa ta'u dhaabbata mootummaallee haa ta'u sana keessatti humna raawwachiisummaa isaanii cimsuuf kan hundaa'edha. Keessumaa hoggantoota ga'oomsuu keessatti gama lamaanii kan inni hojjechaa jiru. Tokkoffaan boruu magaalaa kanaa ilaaluutiin boru hoggantoonni magaalaa kanaa harkaa fuudhanii wanna amma jalqabame kana galmaan ga'uu danda'an akkamitti uumamuu danda'u kan jedhuutiin warra harkaa fuudhuu danda'an yookaan isaan kana uumuutti inni jira jechuudha. Akkuma kana immoo warra amma kana hoggansarra jiranillee warra sana existing and future prospectii dhaabbata magaalaa kanaa ilaaleetu gama lamaaniin kan inni karoorfatee hojjechaa jiru jechuudha. Namoonni amma aangoorra jiran karaa adda addaatiin mata duree adda addaati keessumaa dhiyoo kana kaarikulamiillee leenjiitiif qopheessinee
sanarratti akkaataa kamitti akka namoonni maal irratti leenji'uu qabu qaawwa maaliitu jira kan jedhuutiin hojii gurguddaan leenjii irra jira keessumaa hoggantootatiif leenjiin dhimma character building kan jedhu irratti execution skill namoonni amma karoorfatu karoora sana garuu karoora olfatoo hin taane kammam karoora sana hojiirra oolchu hojiirra oolmaa karooraatiif maali rakkinni kan jiru namni wanna karoora sana kana execute gochuutiif execution skill maal qabaachuu qaba kan jedhu irratti hoggantoota sadarkaa jalqabaarra jiraniitiif hundumaatiif akka magaalaatti laatamee jijjiiramni guddaan illee akka dhufe akka sanarratti qorannoo keenya nuti qorannoon taasifnaa dhumarratti isaanaatiin waan argameeru jira. Kanaaf isa kana qofa otoo hin taane leadership irratti illee waan baay'eetu hojjetama. Kanaaf dhaabbanni hoggansa magaalaa Finfinnee yookaan hojii gurguddaa hoggansa irratti amala jijjiiraa amalaa fiduu irratti tajaajilummaa akka isaan tajaajila gaarii akka isaan laachuu danda'an ogeessotaaf hoggantoota sadarkaa adda addaatiif laachaati jira. Gara fuulduraattis karoora kana bal'inaan karoorfatee galmaan ga'uutiif hojjechaatidha kan inni jiru. Leenjii kennitan keessatti hubannoo uumtan keessatti dhamaatii garaagaraa qaba jechuudha. Baajanni itti ba'u jira, humni ogeessaa kan itti ba'u jira, yeroon achirratti illee ba'u jira jechuudha. Yaa ta'u duubdeebii isaa immoo fayyadamummaa uummataatiin mirkanaa'a. Waan sin amma kaastan jechuudha. Garuu akkaadaamichi amma hoggansa gahumsa qabu kan waa murteessuu danda'u uumee of harkaa hin qaba akka magaalaa Finfinneetti jedhee dubbachuudhaaf ragaan inni of harkaa qabu maalidha jechuun hoggansi hundi walqixa hin ta'u namaa namatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Namni leenjii hundi immoo gahome namni waa timte hundi waa hin raawwatas jechuu miti jechuudha. Yaa ta'uutii garuu akkuma waliigalaatti gaafa laallu akkaadaamiin hoggansa magaalaa Finfinnee hojiilee gammaatti hojjeteen hoggansa waa murteessuu fi waa kallattii itti kenname galmaan gahuu danda'u of harkaa qaba akka magaalaatti qaba jedhee afaan guutee dubbachuuf ragaa maalii of harkaa qabaa kan jedhudha amma gabaabinumaa talakkanaa kaasan barbaada. Galatoomii isa kana dubbachuuf illee inni danda'ama maaliif keessumaa 2017 akkuma inni sila jedhe leenjii akka magaalaatti hoggantoota sadarkaa aanaarra jiraniitiif laanneerra. Hoggantoota hundumaatiif yeroo ilaallaannutti fidbaakiin nuti achirraati arganne jira. Nuti leenjii tokko laannee booda leenjii sanaa booda fidbaakiin nuti satisfaakshinii nuti karaa warra leenji'anii waan hundumaa fudhannu waan jiru leenjii isaatii waan fudhannu waan jiruutiif fidbaakiin nuti irraati arganne jira. Keessumaa amma jarreen kana jechuun maal jechuudha hawaasatti warra dhiyoo jiran jechuudha. Dhugaama dubbachuudhaaf hoggantoonni sadarkaa achirra jiranitti nuti arganne kun baay'ee vaayibiranti kan ta'an kaka'umsa guddaa kan qaban tajaajiluutillee warra of kennan waan akkasii ta'ee wanta argineerra. Keessumaa immoo nuti immoo leenjii sanarratti leenjii nuti laannellee mata dureen isaa isa kanallee daran cimsuu kan danda'u ture. Maallaa namni character is everything jenna. Amalli namichaa suni gaarii ta'ee yoo argame ogummaan qabnellee hin qabu jedhee barachuu danda'a, gaafachuu danda'a, beekumsallee dubbisee maal godhee fiduu danda'a. Amalli iddoo guddaa qaba. Isaan kana akkaataa kamitti akka isaan ijaarrachuu danda'an, akkaataa kamitti humna dhala namaatiif laatame immoo beekumsi dhala namaatiif laatame immoo sammuun dhala namaatiif laatame immoo guddaa akka inni ta'ee fi isa kana akkamitti akka jijjiiranii hojiirratti oolchuu akka danda'an leenji'anii. Kanaaf abdiiwwan guddaa namaaf laatu kutannoon isaan qaban kaka'umsa isaan qaban wanna isaan achirratti illee agarsiisan waan guddaadha. Kanaaf kallattiidhumaan wanna fiizikaalee argine waan jiruutiif isaan kun wanna abdii namaa laatu. Hoggansi mootummaa fi lammiileen waliin ta'uudhaan wal dhaggeeffachuudhaan kallattii mootummaan gadi buusu fudhachuudhaan hojiirra oolchuudhaan lammiileen akkasumas hoggansi immoo kutannoo fi xiiqii qabaachuudhaan gara hojiitti galuudhaan wal qabatee bu'aa maaltu dhufe magaalaa Finfinnee keessatti jechuun kaleessa fi har'a hojii misoomaa keessatti Finfinnee maal fakkaatti har'a maal fakkaatti nageenya wal qabatee Finfinneen kaleessa maal fakkaatti har'a maal fakkaatti garaagarummaa yoo jiraate bu'aan isaa qindoomina mootummaa fi uummataati jechuu dandeenya.
magaalaa Finfinnee keessatti amma piroojeektoonni gurguddaan hojjetamaniira jiru. Piroojeektoonni gurguddaan hojjetaman kuni kan isaan akkaataa kanatti fiiganii hojjetamuu danda'an qindoominni hawaasaaf hooggantoota wajjiniin jiru. Hooggantoonni immoo otoo seektara isaaniin eegin kun ergama naaf laatamedha. Kun ergama nasiif laatamedha otoo hin jedhin walitti qindaa'uudhaan wanna tokkootiif hojjechuu irratti kan dhufe. Kana fakkeenya fudhadhee dubbachuu yoo barbaade amma kana koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti magaalli akkaataa kanatti bareeddee akkaataa kanatti misoomni yeroo gabaabaa keessatti dhumuu kan danda'e hawaasni hooggantoonni hawaasa wajjiniin haasaa taasisaniin. Haasaa gaafa taasisan hawaasni faayidaa qabaachuusaa isa fayyaduusaa yeroo amanu yeroo fudhatu wanna sana ariifachiise akka inni hojjetu taasiseera. Darbee hooggantoonni illee piroojeektii sana abaluun ilaallata, waajjira daandii ilaallata, waajjira ibsaa ilaallata otoo hin jedhin hundumtuu irratti gumaachuudhaan kan kooti jedhee fudhachuudhaan hojii inni hojjete sanarra immoo darbee hojiin kun hojjetame hundumtuu immoo magaalaa Finfinnee keessatti yoo ilaalte nageenyi magaalaa Finfinnee keessatti fakkeenya warra kaaniif ta'uu haala danda'udha kan jiru. Maal jechuudha kana jechuun wanta nageenya booressutu dhibee jechuu miti. Akkaataatti hawaasniif hooggantoonni walitti qindoomanii jiran qaama nagaa booressuuf illee hulaa hin laanne jechuudha. Kanaaf maal inni tokko tokkoon hojiin dalagame kun qindoominni hawaasa wajjiniin hooggantoonni hawaasa keessa kan isaan turan, hawaasa keessa kan isaan bulan, hawaasa keessa kan isaan oolan. Kanarraa kan ka'e wanna hawaasni sun fedhu hooggantoota bira jira. Wanna hooggantoonni illee galmaan ga'uu barbaadan immoo hawaasa bira jira. Kanaaf waliin dubbatanii, waliin mari'atanii, waliin hojjetaniitudha yeroo gabaabaa kana keessatti kun dhufuu danda'e. Akka mootummaattis karoorri qabamee hojjetamaa jiru Finfinnee magaalaa ismaartii taate taasisnaa jedhameeti. Gama maraan hojiitti kan galame Finfinnee ismaartii taate ijaaruudhaaf sochiin eegalame kuni mul'istuu isaa akkamii gama tajaajila hawaasaatiin, tajaajila lammiileetiin, bu'uuraalee misoomaa qulqullina qaban, saffisaa fi qulqullinaan ijaaruudhaan dhimmoonni kanaa fi kanaan wal fakkabatanii Finfinnee ismaartii taate ijaarra jennee karoorsinee akka mootummaatti hojjetamaa jiru sana hagam milkeessuu danda'a jennee ilaalla. Magaalli Finfinnee haala fakkeenyummaa biyya keenya magaalota biyya keenya keessa jiraniif ta'uu danda'utti kan isheen jirtu. Ijaarsi magaalaa Finfinnee smart gochuutiif jalqabame riilii ija namaa baneera jedheen fudhadhaan. Ija namaa baneera gama baay'eetiin maaliif gama piroojeektiitiin ija namaa baneera. Cabiinsa guddaa gama piroojeektiitiin nuti qabnu kallattiidhaan akka baratamuu danda'utti ta'uu hin danda'a kunillee laati. Akkaataa kanatti hojjechuun hin danda'ama. Yeroo gabaabaa akkasii kana keessatti misooma hamma kanaa hojjetanii uummataaf dhiyeessuun hin danda'amaayi kan jedhu fideeraa jechuudha. Tireendiin nuti kana dura qabnu yoo duubatti deebinee ilaalle dhagaa bu'uuraatu kaa'ama. Dhagaa bu'uuraatu selebireetta. Amma dhagaa bu'uuraa selebireet gochuun magaalaa Finfinnee miti akka wantaatti hafe jechuudha. Tireendiin kun hafeera. Kan barbaadamu maali? Waa yaaduu, waa dubbachuu, ijaan agarsiisu. Isa kanatu jira jechuudha. Gama biraatiin Finfinnee Smart City goonee ijaaruu keessatti wannoonni amma hojjetamaa jiran keessumaa amma tajaajila uummataaf laachuu. Tajaajila uummataaf laachuu keessatti wanta hojjetamaa jiru wanta guddaadha. Nuunillee humna kan nuu ta'u jechuudha. Amma nuti ogummaa isaa, beekumsa isaa, dandeettii isaa nama sana ijaarree booda faasilitiin inni ittiin laatu yookaan akkaataatti infraastiraakchariin achi jiru sun yoo mijataa miti ta'e hannaaf hin saaxile yoo ta'e yoo namichi sun hin ta'e haqee nu jalaatillee duubatti deebisa jechuudha. Isa nuti illee hin jifne sana bishaan dhugsiisa jechuudha. Amma garuu asii ogummaa isaa laannaa achi teekinooloojiitiin deeggaramaadha. Magaalli Finfinnee Addis Masoob kan jedhuutiin tajaajiloonni waajjiraalee adda addaa namni itti tajaajila argachuu danda'u hundumtuu onlaayinii ta'edha. Onlaayinii ta'uu qofa otoo hin taane immoo kutaalee magaalaa amma kana kan Araadaa irratti jalqabame, Boolee deeme, Qirqoos deeme, Lidataa deeme agartee magaalaa kana waliin gahaa jira.
si'a waliin ga'u kana maaltu uumama jechuudha. Bakka hundumatti tajaajila si'ataa qulqullina qabu namoonni sammuu isaanii wajjiniin yaada isaanii wajjiniin walii galanii gammadanii karaa isaatti tajaajilas fudhatan tajaajilas laatan. Inni tajaajila laatus waan tajaajila laatu kana hundumaa akkaataatti tajaajila laachuu danda'u hundumtuu kompiitara isaa keessa jira. With one click tajaajila sana laachuu danda'a. Hin tursu, hin bulchu, hin beellamu. Akkuma kanammoo hawaasnis immoo sa'aatii isaa qooddatee dhaqee isa deeme sanaatiin waan barbaade sana galmaan ga'atee deema. Gara hojii isaatti deebi'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin ilaalcha nuti yeroo irratti qabnullee ni geeddarama. Akkaataa itti paarkonni adda addaa ijaaramaa jiran boru dhaloonni keenya bakka maal akka arguu danda'an sammuun dhaloota duubarraa dhufanii kana ilaalanii maal akka hojjechuu danda'an salphaa miti jechuudha. Kanaaf smart city ijaaruu keessatti smart people kan jennu immoo jira. Smart people maal jechuudha? Jiraataan suni ofiisaayyuu immoo qorqalbii isaa geeddarachuu qabama. Akka kaleessa bakkuma hin taanetti sooftii gatuu hin danda'u, fincaa'uus hin danda'u, waan biraa gochuus hin danda'u, of qabuu qaba jechuudha. Agartee wanti hundumtuu kun sodaachise amma akka kaleessa as keessa guraangurii keessa galee waan fedhee akkasiin argamu hundumtuu amma ifaadha. Yoo ilaaltellee ibsaa yoo ilaalle ibsaan keenya har'aa ifa laachuu qofa otoo hin taane namas ilaaluu jalqabe jechuudha. Namas ilaaluu jalqabe kaameraan achi keessa jiru hattuus isa nagaas adda baasuu jalqabe jechuudha. Kana maal jechuun maal jechuudha? Wanna namni horatellee qabeenyi isaa akka inni eegamuu danda'uutiif haala mijeesseera. Wanna baay'eedha kan inni tuqu. Qorqalbii namaa hin sirreessaa, namni akkaataatti inni yaadu akkaataatti jireenya isaa hin sirreessaa, fayya buleessa akka inni ta'uutiif haala mijeessaa waan baay'eedha. Aadaan hojii magaalattii 24/7 jijjiirameera. Namni sa'a 24 hojjechuu danda'a. Daldalli magaalattii kalee sa'a 11tti yookaan 12tti cufaman sun amma dheeratanii akka hagan halkanitti akka gurguramu manneen daldalaa banaa akka ta'an namoonni illee dhaqanii bitatanii gurgurachuu akka danda'an haala akkasii mijateera jechuudha. Dabalataan amma lageen magaalaa Finfinnee kaleessa bakkaannaa bakka saamichaa turan suni har'a bakka haara galfii bakka boqonnaa ta'utti eegalaniiru. Waan bal'aa kan nuukaas tasanillee gama kanaani piroojeektoonni misoomaa amma ijaaramaa jiran kun kan uummataati. Maallaqa uummataatiin ijaaramanii magaalaa tanatu ittiin bareedaa ittiin miidhagaa jira jechuudha. Finfinneen amma magaalaa namni filatee keessa jiraatu, magaalaa namni sa'a 24 daawwatu ta'utti eegalteetti jechuudha. Kanaaf piroojeektoota akkasii kana eeguudhaan kunuunsuudhaan hawaasni maal gochuu qaba? Uummanni magaalaa kana keessa jiru wanna amma hojjetame kana kan kootii jedhee fudhachuu qaba. Kan kootii jedhees fudhatees eeguudha qaba. Maaliif tajaajilli amma isaan irraa argatan kun hundumatu irraa argachaa jira. Paarking eeriyaan magaalaa Finfinnee keessatti uumame nama hundumatu achi kana dhufee tajaajilama. Boru inni dhalatu ganaa dhufee tajaajilama. Kanaaf immoo maal gochuu qabna ree? Eeggachuun kan nama hundumaati jechuudha. Yoollee qaamni tokko akka malee fayyadamu yoo jiraate wal barsiifachuun fakkeenyaaf amma daandileen miilaan irra deeman qophaa'aniiru, daandileen immoo saayikiliitiin irra deeman qophaa'aniiru. Kaleessa karaa konkolaataa irras illee karaan daandii namaallee hin jiru ture bar. Daandii konkolaataa fi daandii namaatu wal dhiibee deema. Amma garuu sadanuu iddoo qabu. Kan konkolaataa jira, kan saayikilii jira, kan namaa jira. So namni amma kana isa kana yoo inni tokkollee kan saayikilii irra deemu arge ganaa qaama seera eegsisu eeguu hin qabu. Kan saati boru inni saayikilii gaafa qabatu kan inni irra deemudha. Boru mucaansaa saayikilii gaafa qabatu kan irra deemudha. Turuu qaba jechuudha. Inni kan konkolaataas inni kan miila namaas akkaataa kanatti itti fayyadamuu qaba. Wannoonni gara biraan illee qabeenyi gurguddaan amma public ta'an bakkee irra jiran jiru. Isaan kunillee hawaasni naannoo isaa jiru biqiltuullee yoo ta'e ibsaallee yoo ta'e kan naannoo sana jirutu itti gaafatamummaa isaa fudhatee eeguu qaba jedheen fudhadhaa. Geejiba magaalattii ammayyoomsuu saffisa taasisuudhaan wal qabatee magaalli baasiiwwan tajaajila hawaasaa kennan kan amma maas tiraanspoortii jennu kana baay'inaan gara magaalaatti baay'inaan gara magaalota ollaa shaggar kutaalee magaalaa hedduutti bobbaasee tajaajila hawaasaa kennaa jira jechuudha. Garuu immoo amma aadaan baratame nama biratti
konkolaataan kun dafee bakka ani yaadatan naan qaqqabu waan ta'eef taaksiidhaan deemuun qaba jedhee bakka osoo tajaajilli baasii dhaabatee jiru hiriira fa'aa bakka itti eegan jira. Amma bu'uuraaleen misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti eegalan kun immoo baasonni dafanii akka qaqqabaniif haala akkamii fa'aa mijeesse gama kanaan hubannoon hawaasaa maal ta'uu qaba. Dhuguma taaksisa eeguu qabnaa moo baasitti illee fayyadamuu akkuma kalee san dhuguma bakka yaan isaan dafnee hin geenyu waan nu rakkisu maal ture magaalaa kana keessatti. Gama lamaan ilaala isa kana. Gama tokkoon maali hawaasni tajaajila laatame sana akkatama laatame sanaatiin fayyadamee yeroo isaa itti fayyadamuu qaba kan jedhu yaada qaba. Akkuma kana immoo tajaajila sana immoo warri laatan wanna sana ammayyeessuu nama hundumaaf mijataa akka inni taasisuu waan akkasii jiraachuu qaba jedheetiin yaada. Konkolaattonni awutoobisii deddeebisa uummataa kuni bakka kalee jiru wanni fooyyeffatan jira laata? Taajabbii keessan maal agartan? Wanni fooyya'ee baay'ee jira. Maaliif dhiyooma kanallee yoo argine wanta qabatamaa bakkee jiru waan ta'eetiif baasiimti warrimti duriillee akkaataa isaanitti jiran akkaataa duriitti miti. Hundi isaanii suphamanii fooyya'anii bareedaniiti ni jiran. Isa kana wajjin garuu uummanni qorqalbii kanaas immoo qabaachuu qaba. Darbee immoo warreen elektiriik baasii jedhanillee baay'inaan gara gabaa kanatti galaniiru. So stiil garuu maalla namni immoo amma kana magaalli Finfinnee uummanni keessa oolu guddaadha. Maaliif daldalaan biyya kana keessa jiru hundumaayyuu gara magaalaa kanaan dhufa. Guyyaa guutuu kan as keessa daldalachaa oola. Ittiin deemaa oola. Humni namaa magaalli Finfinnee qabatteettu baay'ee guddaadha. Akka magaalota gara biraa wanna humna magaala sanaatiin baasii wayii dhiyeessine sana cufna kan jedhu miti. Daayinaamizimiin isaa guddaadha. Mee hojiileen misoomaa magaalaa Finfinnee kana keessatti gama fe'eenuu hojjetamaa jiru kuni madda carraa hojii lammiilee hagam ta'e maal taajjabdan yaaduma akka nama dhuunfatti? Piroojeektiin gurguddaan kun hojjetamu kun kan inni hojjetamu dhala namaatiin. Dhala namaatiin jechuun immoo inni kaan ogummaa barbaada, muuxannoo barbaada, inni kaan humna barbaada. Sana hunduma iddoo isaa keessatti galee namatu hojjechaa jira jechuudha. Keessumaa immoo amma kan hojjetamaa jiru kun sa'aatii 24. Piroojeektoonni kun kan isaan dhumuu danda'an sa'aatii 12 miti, sa'a 8 miti. Sa'aatii 24 sana hojjechuutiin. Sa'a 24 sana keessatti shiiftii adda addaatiin hojjetaan hojjetu jira jechuudha. Injiinaringii warra baratan irraa qabe, mahandisa piroojeektii sana hordofu irraa qabe, ogummaa adda addaatiin namoota deeggaran irraa qabe, warra humnaatiin hojjetan irraa qabe, hundumtuu maashinariin adda addaa namoonni maashinarii adda addaa irraa hojjetanii qabe sa'aatii kana guutuu shiiftii adda addaatiin dhalli namaa sa'a 24 guutuu nama tokkotu hojjeta jechuu miti. Inni tokko yeroo dadhabee dhaqee boqotu, inni tokko immoo itti fufee maashinii isa silaa hojjetu irratti itti fufeera jechuudha. Kana jechuun maashiniin tokko nama tokkootiin kan hojjetu ture nama 3-4tu hojjetaa jira jechuudha amma kana. Kanaan olitti hoggansa ga'umsa qabu, waa murteessuu danda'u, kutannoo qabu, ilaalcha fayyadamummaa uummataa of keessaa qabu, baay'inaa fi qulqullinaan horachuudhaa fi eenyurraa maaltu eegama yaada xumuraa keenyaa taasifannu. Waa'een hoggansaa gaafa ka'u waan lama kan inni dubbachuu barbaadu. Tokkoffaa hoggansa gaariin kan inni bahu uummata hawaasa gaarii keessaatidha jedhama. Tokko. Lamaffaan immoo hoggansi kuni hoggansa cimaadha kan jedhamu yoo nama isa bakka bu'u baay'ee horateera ta'edha. Agartee kanaaf waan kun lamaan illee hawaasni sun illee maal akka ta'u qabu. Maaliif nama tokko hoggan kan hogganamu nama baay'eedha. Garuu namni tokko sun eessaa dhufe? Hawaasa akkamii keessaa dhufe? Hawaasa aadaa akkamii qabu? Hawaasa duudhaa akkamii qabu? Hawaasa sodaa qabu? Maaliif hoggansummaa jechuun aarsaa jechuudha. Aarsaa ati uummata keetiif misoomsuuf, jijjiiruuf laattu jechuudha. Aarsaadha. Maaliif sa'aatii 8, sa'aatii 9, sa'aatii galgala, sa'aatii guyyaa jedhame hundumaa waa'ee piroojeektoota sitti laatamee, ergama sitti laatamee, imaanaa sitti laatame sanaa yaaddee wanna sana galmaan ga'uutiif kutattee hojjetta waan ta'eetiif aarsaa ati kaffaltudha jechuudha malee
Hooggansa jechuun akka waan namni sun achirra taa'ee bashannanuu miti. Bakka bashannanaa miti hooggansummaan. Iddoo hojiiti. Iddoo murteessuuti. Iddoo itti gaafatamummaa fudhachuuti. Iddoo immoo yoollee dogoggoran itti gaafatamaniiti. Kanaaf sarkilii sana keessattidha hojjetama waan ta'eef hooggansummaan hawaasni sunillee hoogganaa gaarii uummachuutiif hawaasni sunillee qorqalbii mataasaa, aadaasaa, duudhaasaa bareedaa ta'uu qaba akka qabu dubbachuun barbaada. Biyya ijaaramte kana kan dhaalchisnu immoo isa diiguu danda'uuf ta'uu hin qabu. Isa caalaa nama ijaaruu danda'u. Isa caalaa wanna ati amma hojjette kana maaliif boru haalli mijataan isa boruutu wayyaadha. Teekinooloojiin isa boruutu wayyaadha. Namichi bor dhufu kun haala mijataa ati har'an arganne kana argatee waan hojjetuuf si caalaa daran ijaaruu danda'u qaba. Si caalaa daran hojjechuu danda'u qaba. Kana hojjechuuf garuu nama qophaa'eef nama uumame ta'uu qaba. Hooggansa kana geessisuutii fi warra bakka bu'an bakka lamaani kan nuti hojjennu. Warra amma hojiirra jiran, warra amma hoogganaa jiran waan nuti hojjennu jira. Warra immoo istiraakcharii adda addaa caaseffama adda addaatiin magaala kana keessa jiran karaa dargaggootaatiin ta'uu danda'a, karaa dubartootaatiin ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin achi keessaatti fuunee kan nuti geessisaatti jiru jira, waan nuti hojjennu jira jechuudha. Kanaaf ga'oon tokko nurraalleen eegama. Ga'oon gara biraan hooggantoonni sadarkaa adda addaatti jiran jala isaaniitti illee namoota jiran geessisu qabu. Dr. Tasfaayee Eebbaa as istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nuu kaaftaniif ammas irra deebiidhaan maqaa hordoftoota AMN Pilaasiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Isinillee gama ogummaa kootiin waan aniin gumaachuu qabu carraa waan laattaniif galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marabbaa keenya har'aatiin turtiin Dr. Tasfaayee Eebbaa waliin taasisne kanneen haga ammaatti isin biraan gahaa turredha. Qophii keenya har'aarraa barnoota beekumsa addaa argattaniittu abdii jedhu qabna. Torban keessummaa biraatiin mata duree biraati irratti qabannee haga dhufnutti turtii gaarii.